Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, biyya keessas ta'ee biyya alaa yookaas biyya ambaateessanii kan nu hordofaatti jirtan, bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkamiinis yoo nageessanii. An fayyaa koo nagaa kootii. Waaqayyoo akka arjummaaf akka gara laafummaa isaatiitti saatii kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqayyoo keenyaa, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesus Kiristoos ilmi Waaqayyoo, ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesus maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Sababa fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii qulqulleetti qulqullootaa buleetti ergamootaa kan taate abaaboon gannataa dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamte saragallaa Abinaadaab masanqoon Daawitii dubroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajiniif ulfinni haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u. Akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee guyyaa har'aa kana kan nuti wajjiniin ilaallu Kiristoos akkamitti du'aa ka'ee kan jedhu ta'a. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii sagalee kana hordofaatti jirtan, jalqabaa hanga xumuraatti akka sagalee kana wajjin taatan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Egaa du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos haalli ittiin adda isa taasisu maalidha kan jedhu kutaa kana keessatti wajjiniin ilaalla. Kiristoos du'aa ka'e gaafa jennu, du'aa ka'umsi namoonni baay'een isaanii du'a keessaa ka'anii jiru. Garuu du'aa ka'umsi Kiristoos kun akkamidha? Kiristoos akkamitti du'aa ka'e isa jedhu wajjiniin ilaalla. Waaqayyo Waaqni keenya jalqabaa hanga xumuraatti nu geggeessuun tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo du'aa ka'umsa Kiristoosiin otoo hin ilaalin dura akkaataa inni ittiin gara addunyaa kanaatti dhufe, akkaataa inni ittiin gara biyya lafaa kanaatti dhufe waliin ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf hubannaadhaaf akka nuu ta'utti jalqaba Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufaatii isaa gabaabsinee wajjin ilaalla. Kunis Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irraa kaasnee gaafa ilaallu Yohaannis akkas jedhee jira. Jalqaba sagaleetu ture jedha. Sagaleen sun immoo Waaqayyoon bira ture jedha. Sagalee dhumti sun Waaqayyoon ture. Isa malee humtuu wanti ta'e tokkollee hin jiru jedha. Kanaaf sagaleen sun inni jalqaba ture sun, inni abbaa bira ture sun foon uffatee nu gidduu deddeebi'ee jedha Yohaannis. Foon uffachuudhaan nu gidduu deddeebi'ee jedha. Kanaaf foon uffatee nu gidduu kan deddeebi'e sun, isa malee humtuu kan hin taane sun eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Egaa saboottan Waaqayyoo Yohaannis haalli barreeffama isaatii akkaataan inni itti wangeela barreesse wangeelota arfan sadan warra kaan irraa qulqulluu Luqaas, qulqulluu Maarqos, qulqullicha Maatiyoos irraati addadha. Maaltu adda taasise kan jedhuuf warra akka Maatiyoos, Luqaasiidhaaf Maarqos wangeela yommuu barreessan waa'ee Kiristoos Yesuusiin barreessanii jiru. Seenaa Kiristoosiin barreessanii jiru. Garuu haalli barreeffama isaanii fakkeenyaatiif gaafa waa'ee Kiristoosiin dubbatan hidda sanyii Kiristoos biyya lafaarra kan jiru lakkaa'uu jalqaban. Kan akka Maatiyoosiin, Luqaasiin yoo fudhattan yeroo barreessan Kiristoos hiddi dhaloota Kiristoosii kanatti fufee kan jirudha jedhaniitu waa'ee Kiristoosiin hidda dhaloota isaatii barreessuu eegalan. Addunyaa kana irraa jiraachuu isaa, addunyaa kanarraa foon uffachuu isaati kan isaan barreessan jechaadha. Erga inni addunyaa kanarratti dhufeeti abbootiin isaa warroonni darban eenyuun akka godhatan tartiibaan erga barreessaa katabaa dhufaniiti Kiristoos hiddi dhaloota isaatii akkasidha jedhaniiti kan isaan ka'anii jiran. Qulqulluun abbaan keenya Yohaannis garuu waa'ee Kiristoosiin gaafa barreessu akkas ture. Bartoonni Yohaannis Kiristoositti baay'ee dhiyaata ture.
Kiristoositti baay'ee dhiyaata ture. Bartoota hiccitii kan jedhaman sadii keessaati Yohaannis isa tokkodha. Yohaannis Kiristoositti baay'ee dhiyaata. Kiristoosinis baay'ee isa jaallata. Isarraa gargar hin ba'u. Bakka Kiristoos deemu hundumaa isaa wajjiniin deema. Baay'ee isatti waan dhiyaatuuf. Yeroo keessummummaadhaaf mana namaa dhaqan illee yeroo taa'an Yohaannis Kiristoositti aaneeti kan inni taa'u. Kanaaf bartoonni gaaffii tokko gaafatan. Yohaannis, ati nurra Kiristoositti dhiyaattaa. Kanaaf iccitiin siif galee jiru, iccitii ati hubattee jirtu, wanti siif ifee jiru, nurra wanta ati baratte, nurra wanta ati hubatte maalidha nu barsiisi jedhanii isa gaafataa turan. Yohaannis egaa wangeela isaa kana gaafa barreessu boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa ka'ee kan barraa'ee jiru gaafa dubbistani akka Luqaas, akka Maatiyoos, akka Maarqos fa'aa otoo hin taane haalli barreeffama isaatii jalqaba sagaleetu ture jedhee eegale. Garaagarummaan isaa asirratti jechaadha. Waa'ee Waaqayyoodhaa samii irra turuu isaati. Samii irra gaafa jiru garuu foon akka hin qabne inni sagalee akka inni ta'een katabuu jalqabe. Sagalee ture jedha. Sagaleen sun Waaqayyoon bira ture. Eessa samii irra? Sagalee dhumti sun iyyuu Waaqayyoon ture jedha. Waa'ee eenyu dubbataara? Waa'ee ilmaa gaafa dubbatu. Sagalee dhumti sun gara addunyaa kanatti dhufee foon uffate nu gidduu deddeebi'eedha. Nu gidduu kan deddeebi'e foon uffate eenyudha? Ilma Waaqayyoo kan ta'e isa jalqaba haadha malee abbaarraa addunyaan kun otoo hin uumamin samii irratti isa dhalate. Erga addunyaan kun uumamte booddee immoo Addaamiif ijoollee Addaam bilisa baasuuf garummaa seexanaa jalaa baasuudhaaf dukkanaa gara ifaatti deebisuudhaaf waanjoo seexanaa jalaa baasuudhaaf jecha abbaa malee haadha isaa qulqulleettii dubroo Maariyaam irraatii isa dhalatedha. Kanaaf waa'ee Kiristoosiin kan inni dubbate jechaadha. Egaa Yohaannis akkuma jalqaba irratti ilaalle egaa jalqaba sagalee turuu isaati. Egaa gara addunyaa kanaatti kan dhufe Kiristoos foon gara gadameessa dubroo Maariyaamiin keessa erga buleetii booddee foon uffatee ba'e. Foon isheerraa foon fudhatee kan nuti jennuuf kanaafidha. Jalqaba yeroo dhufe sana sagalee qofaadha. Ergamaan Waaqayyoo abbaan misiraachoo qulqullichi Gabri'eel dubroo Maariyaamiin yemmuu gammachiisu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 gubbaa irratti kennaadhaan kan guutamte Waaqayyoo biratti ayyaana argatteetta, Waaqayyoon biratti surraa argatteetta, gammadi jedhee gaafa ishee gammachiisu deddeebii gaafiif deebii dheeraa booddee erga ishee amante dhugumayyuu Waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne hin jiru jettee gaafa ishee amantee jettu sagalee kan jedhame inni abbaa bira ture sun inni hundumtu isaan ta'e sun gadameessa dubroo Maariyaamiin keessa bule. Gadameessa ishee keessa sagaleen bule sun yeroo bo'o booddee garuu gadameessa ishee keessaa yeroo bo'o yeroo isaa yeroo ga'e sana addunyaa kanaaf ifatuudhaaf gara addunyaa kanaatti kan dhufe addunyaa kan taate gadameessa dubroo Maariyaamiin keessaa gara addunyaa ishee anaaf isin baattu kanatti gaafa dhufee jedhu Kiristoos foon ishee sanarraa foon fudhatee ba'e. Dhiiga ishee sanarraa dhiiga fudhateetu ba'e. Kanaaf Kiristoos Iyesuus inni jalqaba sagalee ture sun foon dubroo Maariyaamiin fudhatee addunyaa kanarra deddeebi'uu jalqabe. Isa Yohaannis boqonnaa 1 gubbaa irratti wangeela isaa boqonnaa 1 gubbaa irratti barreesse jechaadha. Foon uffachuudhaan nu gidduu deddeebi'e akkuma jedhame Kiristoos foon dubroo Maariyaamiin uffatee nu gidduu deddeebi'e. Kanaaf egaa mata dureen barnoota keenyaa Kiristoos akkamitti du'aa ka'e isa jedhudha. Amma Kiristoos akkamitti du'aa ka'e isa jedhu kana hubachuudhaaf egaa akkaataa dhufiinsa isaatii ilaaluun keenya barbaachisaa waan ta'eef kana isinii kaase. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra deddeebi'ee erga barsiisee waa'ee iccitii mootummaa isaatii waa'ee waaqummaa isaatii erga barsiisee erga lallabe booddee yeroon isaa gaafa ga'u isa jalqabaa Addaam abbaa keenya kan ta'eef waadaa isaaf gale addunyaa kanarratti dhufee sanyii keetiirraa dhalachuudhaatiin sin fayyisa jedhee waadaa isaaf gale sanaan Addaamiin fayyisuudhaaf jecha du'a Addaam ofii isaatii du'uun dirqama waan ta'eedhaaf gara du'aatti kan inni deeme. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'i isaa du'a Addaam sana du'uudhaafidha.
sila Addaamiif ijoolleen Addaam kan du'an sana du'a ijoollee Addaamii dhaabuudhaaf jecha gara addunyaa kanaatti dhufe kan inni du'e. Kanaaf Kiristoos du'i isaa kun akkaataa kamiin du'aa ka'umsi isaa kun gaafa jennu Kiristoosiin egaa foon isaa kabajamaadhaan fuudhanii nama qajeelaa kan ta'e Yoosefiidhaa fi Qaloopphaan dhiifama qulqullicha Yoosef kabajamaa foon gooftaa keenya Yesus Kiristoosiidhaa Niqoodimoosiidhaa wajjiniin fuuchuudhaatiin gara bakka awwaalchaa geessanii isa awwaalan. Erga isa awwaalanii booddee Kiristoos akkuma Maariyaam Magdalaawitiif dubartoonni kan biraan bakka boolla awwaalcha isaanii sa'aatii sana dhaqanii gaafa ilaalan bakka boolla awwaalcha sa'aatii sun dhagaa cimaadhaan kan cufamee jiru sun irraatii kaafamee dhagaan sun kafana isaa qofaadha kan isaan argan. Kan ittiin Yoosefiidhaaf Niqoodimoos kan isaan ittiin kafanan sana qofaa argan. Maariyaam Magdalaawitiif dubartoonni kan biraani dhagaan ittiin cufan sun dhagaa guddaadha waan ta'eedhaaf dhagaa sana eenyutu irraa nuu kaasa jedhanii yaaddaa dhaqan. Gaafa dhaqan dhagaan sun irraa ka'ee jira. Balballi boolla awwaalcha isaatii banamee jira. Wayyaa kafana isaatii qofaa arganii boo'icha guddaadhaan boo'uu jalqaban. Haa ta'uutii saba Waaqayyoo gara kaayyoo mata duree keenyaatti gaafa dhufnu Kiristoos du'a keessaa kan inni kaafamee jiru akkamittiinidha isa jedhudha. Namoonni baay'een kanaan dura du'a keessaa kaafamanii jiru. Du'a keessaa kan kaafaman fakkeenya yoon isinii kaasee Alaazaar obboleessi Maariyaam akkasuma obboleessi Maartaa jechaadha. Du'a keessaa kaafamee jira. Garuu akkaataan du'a keessaa kaafamuu isaatii yookiis du'aa ka'uun isaa akkaataa adda ta'een Kiristoos waaqummaa isaatiin sagalee isaa isa jiraataa ta'eetiin Alaazaariin du'a keessaati boolla awwaalcha keessaa isa kaasee jira. Kiristoos garuu adda kan isa taasisu haalli du'aa ka'umsa isaatii awwaala naa banaa hidhaa narraati hiikaa dhagaa narraati galagalchaa yookiis narraa kaasaa otoo hin jedhiin sagaleen biraa aboon biraa aangoon biraa otoo isan barbaachisiin aangoo isaa fedhii isaatiin waaqummaa isaatiin du'a keessaatii kaafame. Kanaaf du'i Kiristoos du'a warra kanneen du'a keessaa kaafamanii kan biroo wajjiniin garaagaradha jechaadha waliin argu. Haa ta'uutii asirratti wantan dubbachuudhaaf barbaade inni guddaan tokko Kiristoos gaafa du'aa ka'uu foon isaa boolla awwaalchaa sana keessatti dhiisee hin kaane. Jalqabaa sagaleetu gara addunyaa kanaatti dhufe saba Waaqayyoo. Garuu foon dubroo Maariyaam fudhate sanaan dhaqeetu awwaalame. Erga awwaalame booddee garuu foon ittiin awwaalame sana foon dubroo Maariyaam irraati fudhate sana bakka boolla awwaalchaatti dhiisee hin kaane. Foon sana fudhateetu du'a keessaa ka'e. Bakka boolla awwaalcha sanaatti kan hafe tokko kafana ittiin isa kafanan qofaadha. Kanaaf foon dubroo Maariyaam irraati fudhate sana kabajamaa foonsaa qulqulluu dhiiga isaa sana achitti otoo dhiisiin boolla awwaalcha sana keessaatii gaafa ka'u fudhatee ka'e. Kanaaf du'aa ka'umsi Kiristoos haala kanaatiinidha. Haala kanaan du'a keessaa kaafamuun isaa du'aa ka'uun isaa haala kanaan jechaadha. Kanaaf inni kan biraan wanti nuti hubachuun nurra jiraatu jechaadha. Inni guddaan maalidha yoo jettanii du'aa erga ka'ee booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40dha kan inni biyya lafaa kanarra ture jechaadha. Erga du'aa ka'ee booddee guyyaa 40 fi halkan 40dha kan inni ture. Kanaaf du'aa yemmutti ka'u erga ka'ee booddee gara samiitti guyyaa 40ffaatti gara samiitti gaafa ol ba'u Kiristoos samii irraati yeroo gad dhufe sagalee qofaa dhufe. Gara samiitti gaafa inni ol ba'u garuu kan nuti agarru foon dubroo Maariyaam irraa fudhate sana fudhateetu gara samiitti kan inni ittiin ol ba'e. Ergamoonni isaa duuka bu'oonni isaa otoo isaan ilaalaatti jiranii samii keessatti foon isaa kabajamaaf dhiiga isaa qulqulluu sana wajjiniin gara samiitti yeroo asii ol ba'u sana agarra. Gara samiitti gaafanni asii ol ba'u kabajaaf ulfinaan ergamoonni Waaqayyoodhaan marsanii
kabajaaf ulfinaan galataan ililleedhaan gara samiitti gaafanne asii ol ba'uudha kan nuti agarru jechaadha. Kanaaf egaa kanaafidha manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Kiristoos foon dubroo maaramiidhaa wajjin tokko ta'e gaafa jedhee barsiistu tokko ta'uunsaa gargar ba'iinsa kan hin qabneenidha. Gargar ba'uu kan hin qabne. Otoo gargar ba'uun jiraata ta'eetii immoo foon dubroo maaramirraati fudhate sana boolla awwaalchaa sana keessatti dhiisee ka'a ture. Garuu gargar ba'uu hin danda'an tawaahidoo tokko ta'aniiru waan ta'eedhaaf. Samiirraa gaafa dhufe sagalee qofaa dhufe. Kanaaf gara samiitti gaafa ol deebi'u sil'aa sagalee isaa qofaadhaan ol deebi'a ture foon dubroo maaramirraa fudhate dhiiga isheerraa fudhate sana lafatti dhiisee ba'aa ture. Garuu inni foon dubroo maaram dhiiga isheerraa fudhate kabajamaa ulfina qabeessa sana biyya lafaarratti dhiisee otoo hin taane gara samiitti fudhateetu asii ol ba'e. Isin ajaa'iba lammaffaadhaaf gara addunyaa kanaatti deebi'ee gaafa dhufu Kiristoos akka isa jalqabaa sagalee qofaadhaan gad dhufe otoo hin taane foon isaa kabajamaa dhiiga isaa qulqulluu sanaan gara addunyaa kanaatti dhufa. Galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaa qaqqabu malee. Kanaaf saboottan Waaqayyoo egaa du'aa ka'umsi Kiristoos akkamitti Kiristoos du'aa ka'e isa jedhuudhaaf Kiristoos gaafa awwaalame awwaala keessaa gaafa ka'e fakkeenya tokko isinii kaaseetan barnoota kiyya xumura jechaadha. Kunis fakkeenya kan nu ta'u du'aa ka'umsa Kiristoosii du'uusaaf du'aa ka'umsa Kiristoosiin fakkeenya kan nu ta'u raajicha Yoonaasidha. Raajicha Yoonaas egaa raajii Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee gaafa ilaallu waa'ee Yohaannisiin argachuu ni dandeenya. Hojii isaa maal akka ta'e jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo Yoonaas raajicha Yoonaasiin gara biyya Nanawweetti dhaqee akka inni barsiisuuf qalbii akka jijjiirrataniif sabni Nanawweedha gara biyya Nanawweetti gaafa ergamee jedhu Yoonaas biyyi Nanawwee hamoota waanta ta'aniidhaaf gara isaanii hin deemu isaan sagalee kee hin dhagaan jedhee Waaqayyoon baqatee gara biyya Tarshiish kan jedhamtuttidha kan inni baqataatti ture Kiristoosiin jechaadha. Kanaaf markaba yaabbachuudhaaf gara mandara Yoophee mandara jedhamtutti gadi imalee ture. Mandara Yoophee dhaqeetu imaltoota wajjiniin markaba yaabbateetu Kiristoosiin baqachuu eegale jechaadha. Waaqayyoon baqatee deemuudhaatiif. Kanaaf egaa Waaqayyoo akka abbummaa isaa waaqummaa isaatiin Yoonaas gara biyya Nanawwee akka inni deemu taasisee jira. Kunis egaa wantoota taatee as keessatti taasifaman mara wangeela Yohaannis wangeela dhiifama raajii Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaastanii yoo dubbistan argachuu ni dandeessu jechaadha. Raajii Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa tokko kaasnee gaafa ilaallu garuu Yoonaas garaa qurxummii keessa taa'ee Waaqayyoon yeroo inni galateeffatu ilaalla. Egaa Waaqayyoon dhokatanii jalaa miliquun hin danda'amu. Bakka Waaqayyoo hin jirre hin jiru. Waaqayyoo samiin kun naaf teessoo kootii lafti kun immoo bakka ejjeta kootii jedha. Kanaaf Waaqayyo samii irrattis qilleensa keessattis dachee kana irrattis galaana keessattis daandii qaba jechaadha. Waaqayyo bakka inni hin jirre hin jiru. Kanaaf Waaqayyo jalaatiin miliquun dhokachuun hin danda'amu. Yoonaas egaa Waaqayyoon dhokachuudhaaf Waaqayyoon baqachuudhaaf yoo yaalellee isa baqachuu hin dandeenye jalaa bu'uu hin dandeenye. Kanaaf ajaa'iba adda ta'een raajii isaatiin Yoonaas raajii Waaqayyootiin qurxummiidhaan galaana keessatti darbatamee qurxummiidhaan liqimfamee qurxummiin isa liqimsite sun immoo guyyaa 3 halkan 3 garaa ishee keessa erga bulshite booddee qurxummiin sun gara biyya Nanawweetti geessuudhaanidha. Dachee yookiis lafa Nanawwee irratti kan inni dhaqee tufe jechaadha. Kanaaf du'aatiin Kiristoos fi du'aa ka'umsi Kiristoos raajicha Yoonaasidha wajjiniin wal fakkaata. Kunis maalirratti wal fakkaata yoo jedhame Yoonaas afaan qurxummii sanaa keessaa guyyaa 3 halkan 3dha kan inni bule. Kanaaf Kiristoosis lafa dachee kana keessa boolla awwaalchaa isaatii keessa guyyaa 3 halkan 3dha kan inni bule jechaadha. Kanaaf guyyaa 3 boolla awwaalchaa sana keessa kan inni taa'e jechaadha. Kunis isa wajjiniin wal fakkaata jechaadha. Raajichi Yoonaas
du'a Kiristoosiidhaaf du'aa ka'umsa Kiristoosiidhaa wajjin fakkeenyadha jedhanii abbootiin keenya kan isaan dubbatan jechaadha. Kanaaf Yoonaas garaa qurxummii keessa yemmuu taa'u sana guyyaa 3 halkan 3 yemmuu taa'u sana homtuu waa tokko utuu sana hin quunnamiinidha. Hamaan tokko utuu isa irra hin ga'iin miidhaan tokko utuu isa irra hin ga'iin jechaadha. Qurxummiin Yoonaasin liqimse sun otoo homaa hin godhin guyyaa 3 guutummaa garaa isaa keessattidha kan inni baate jechaadha. Kanaaf Kiristoos yemmuu itti awwaalame sanatti homtuu homaa waan tokko utuu isa irra hin ga'iinidha. Homuu waa tokko isa irra hin ga'iin. Alaazaariin gaafa du'aa kaasu Kiristoos Maariyaamiidhaaf Maartaan Kiristoos dhagaa kana irraatii guuraa yookiis irraa kaasaa gaafa ittiin jedhamu sana Kiristoos gaafa inni du'aa kaasuudhaaf jedhu Alaazaariin erga awwaalameeti guyyaa 4 guutee jira. Kanaaf yoona foolii kennaa jedhanii Maariyaamiidhaaf Maartaan Kiristoositti dubbatanii turanii. Kiristoos du'a keessaa gaafa kaafamu homtuu waa tokko hin ta'in akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 bule sana Kiristoosis akkasuma homaa waa tokko otoo hin ta'in boolla awwaalchaa sana keessa kan inni ture jechaadha. Inni kan biraan Yoonaas akkuma inni qurxummiin sun garaa isaa keessaatii biyya Nanawwee sana keessatti akkuma inni isa tufee baase sana Kiristoos otoo homtuu waa tokko hin ta'in boolla awwaalcha isaatii sana keessaatii kan inni kaafame jechaadha. Kaafamuunsaa akkasittiinidha jechaadha. Kanaaf egaa mata dureen barnoota keenyaa Kiristoos akkamitti du'aa ka'e isa jedhudha. Kanaaf du'aa ka'umsi Kiristoos du'aa ka'umsa adda ta'e du'aa ka'umsa raajii ta'eenidha jechaadha. Kanaan duras namni akka isaatti du'aa ka'e hin jiru. Kana booddees namni akkaataa kanaatiin du'a keessaatii kaafamu tokkollee hin jiru. Aangoo Waaqayyootiin humna Waaqayyootiin malee eenyullee akkaataa kanaan du'a keessaa kan kaafamu homtuuyyuu hin jiru jecha. Du'aa ka'umsi isaa egaa saboottan Waaqayyoo kana fakkaata jechaadha. Du'aa ka'umsi gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos aangoo isaatiinidha kan inni du'es aangoo isaatiin du'a keessaa kaafame jecha. Namni warra Yihuudotaa isa ajjeesan gaafa jennu warri Yihuudoota aangoo isaaniitiin miti, humna isaaniitiin miti, dandeettii isaaniin, beekumsa isaaniitiin otoo hin taane Waaqayyo Waaqni keenya jalqaba gara addunyaa dhufuun isaayyuu du'a keenya ofii isaatii du'uudhaaf waan ta'eef aangoo isaaf humna isaatiin dabarsee isaanitti of laate. Kanaaf aangoof humna isaatiinis du'a keessaa kaafame. Kanaafidha Kiristoos du'aa ka'ee aangoof humna isaatiin seexanni ni hidhame addaan bilisa ba'ee addunyaa mara irratti nagaan ni lallabame kan nuti jennuuf kanaafidha jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos egaa kana fakkaata jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa du'aa ka'umsa adda ta'e du'aa ka'umsa dinqiif ajaa'iba ta'eetiin du'a keessaa kan inni kaafame. Egaa gooftaan keenya akkuma kana foon kabajamaa foon haadha keenya Dubroo Maariyaamiif qulqulluu dhiiga ishee irraati kan fudhate sanaatiin addunyaa kanarra deddeebi'ee barsiisaa ture. Gara boolla awwaalchaatti deemees immoo kan inni awwaalame foonuma kabajamaaf qulqulluu kana ta'eetiinidha jechaadha. Du'a keessaa erga kaafameef guyyaa 40 halkan 40 bartoota isaa wajjiniin deddeebi'uudhaatiin isaan barsiisaa isaan jajjabeessaatiin ture. Guyyaa 40ffaa isaatti immoo gara samiitti ol ba'e jechaadha. Gara samiitti gaafa ol ba'ee jedhu Kiristoos foon kabajamaa foon isaatiif qulqulluu dhiiga isaa biyya lafaa kana irratti dhiisee otoo hin taane gara samiitti fudhateeti kan inni asii ol ba'e jechaadha. Kanaaf immoo kitaabni qulqulluun ragaadha. Egaa inni kan biraan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee ni dhufa. Lammaffaa deebi'ee kan dhufu kanatti akka isa jalqabaa sagalee qofaadhaan gara addunyaa kanaatti dhufu otoo hin taane murtoodhaaf deebi'ee addunyaa kanarratti yemmutti dhufu kabajamaa foonsaa qulqulluu dhiiga isaa sana kan Dubroo Maariyaam irraa fudhate sanaatiin kabajamee ulfaatamee ergamoota qulqulloota raajota duuka bu'oota wareegamtoota wajjiniin gara addunyaa kanaatti ni dhufa jechaadha. Egaa du'aa ka'umsaa Kiristoos akkamidha? Kiristoos akkamitti du'aa ka'e kan jedhuudhaaf walumaa galatti gabaabaadhumatti jechaadha. Kana fakkaata Waaqayyo Waaqni keenya fayyisaan keenya kan nu gorseef kan nu barsiise maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee baranne kanaan kan ittiin jabaannu kan ittiin jiraannu firii gaarii kan ittiin argamsiisnu
tolaaf eeyyama waaqayyo keenya nuufaa ta'uu. Egaa kan isin hordofaatti jirtan hordoftoota keenya biyya keessas ta'e biyya alaa yookiis biyya ambaa teessanii kan dhaggeeffataatti jirtan kun kan isin dhaggeeffataa jirtan toora Yididiyaa YouTube'iti. Kanaaf maatii Yididiyaa YouTube kan taatan marti keessaniyyuu hiriyoota keessaniif barnoota asirraan darbu ni barsiisa kan jettan nama kamiifiyyuu kan amaneefis kan hin amanneefis ergaa kana yookiis barnoota kana share gochuudhaatiin addunyaa hundumaarraa akka qaqqabsiistan kabajaan isin gaafadha. Keessummaa kan taatan toora Yididiyaa YouTube'tiif keessummaa kan taatan subscribe kan jedhu tuquudhaatiin gara YouTube kanaatti dabalamuudhaatiin barnoota faarulee garaagaraa asirraatiin akka hordoftani maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jalqaba hanga xumuraatti kan nu geggeesse abbaaf galanna ta'u, ilmaaf galanna ta'u, hafuura qulqulluudhaafis galanna ta'u. Arras yeroo hundumaa hanga bara baraatti ameen. Bakka jirtan hundumattiyyuu nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Nagaa waaqayyoodhaan tura.